Jedha. Isa kanan dabarsitaalleetti sitti fiigi keessallee darbuu qabdu yaada. Maqaa keessaa akka Arra nuu dabaruu qaba goochitti maa. Tifuuf. Maqaan kiyyaa Abbidalee Qilxaa Elemaan jedhama. Iddoo an dhufeef godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Sooddaa irra qeerroo magaala Malkaa Sooddaa bakka bu'uudhaan asitti argamee jira. Ammoo hunda dura guyyaa har'aa kana qeerroo magaala Malkaa Sooddaa kasiin bakka na buufattee ergatte. Uummata achi bahe hundaan isin waliin jirra gammannee irraa gammadaa ta'es tokko jedhe. Inni lammataan ammoo inni dhaamsa nu dabarfatuu barbaada. Guyyaa har'aa kun an akka kiyyaatti guyyaa dhaloota kiyya guyyaa tokko hidhee an dhaladhe natti fakkaata. Because ummati Oromoo ummata gagan ge'u kan dhiisiiti dhimmaa shari'aa tanaa giyaa jedhee yaadu ture. Garuu haa ta'uuti haga turre akkuma lamaan gubattu jedhama ammaas Oromoo. Yoona haa teetuuti amma warra dhagayate nyaaf illol laa haga kennuuf dhagarre guddoo gammanne baay'ee gammanne inni tokko innati nu dhaamtu ummati kun hunda caalaa ummati Oromoo kun waan tokko dheebotee jira. Wanni inni itti dheebotee jiru kun alaabaa adda bilisummaa ummata Oromoo kana. Isa kana odoo gabaabsitanii yeroo gabaabduu keessatti Dr. Abiy faa Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaan faa alaabaan kun bifa seera qabeessaan waajjira kamiyyuu keessa dhaabbatee sirna bulchiisaa isaan odoo gaggeessanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Kanaaf anarraa gammachuun kiyya ana qofa odoo hin ta'in akka guutuu biyyattiitti waan har'a dhaladhe na fakkaata odoo hin ta'in uummata Oromoo hundi waan har'a Galatoom na fakkaata galatoomaa baay'ee Galatoom baga gammaddan.